Phaawulos ikkoo waliin beekani bartoota Yesuus duukaa deemaa turani bar Phaawulos ikkoo ajjeesaa ture dararaa ture. Seegaleen Yesus waaqayyoodha ofiin hin jenneen. hin jenne takkaa kutaa tokko keessatti Waaqayyo hin jenne. Kutuu tokko Innaa waaqayyo ta'uusaa ati nama ofiin jechaa deddeemtaa karaarra gaafa deemtu. Ati nama ta'uun kee akkasumatti hin beekamu. Qooyi dhaggeeffadhu gaaffii tokko si gaafadha. Ofiin jechuun hin barbaachisuuni. Hojii isaa qaylaa al tokko ammoo qoyina itti dhaggeeffachaan ture. Qoyis dhaggeeffachaan ture kana irratti sitti dubbadha. Dhaggeeffadhu siifan hima. Dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf ati siin haatiif abbaan kee lammiidhaan lammii jiisesiidhaan sin beekan haatiif abbaan kee maqaa kaleessa sii baasan lammiidhuma ta'uu danda'a. Akkasi guddisanii fi akkatti sii baasan hunda akkatti si guddisan hunda ni beeku. Maalummaa keessi sirriitti ni beeku. Dhaggeeffadhu. Ani garuu har'uma lafaa ka'een lammii jiises jedhee jira maqaan kee. Lammii jiises kana utuma ka'een lammiin mucaa Yesuus yoo tuun sin jedhe yookaan immoo lammiin akkasi dhaadhee utuu lammiitti maqaadhuma lammiin hin qabne tokko baasee ana sa'arra lammii argee maqaa lammiitti baasaa jirutu dhugaaf fudhatama qaba moo warra kaleessa lammii dhiiga keessaa dhalee dhashee fuudhee baatee waa'ee lammii beekutu lammiidhaan guddisatu waa'ee lammii beeka. Kanatu dogoggoraan siin jedhame gooftaa Yesuus Kiristoosii waaqummaanii intiniin godha ani waaqa ofiin jechuun irra hin jiru. Garuu gaafa biyya lafaarra ture waan waaqa al tokko kaa'e maal si dhaggeeffachaa ture. Si dhaggeeffachaa ture. Ani waaqa jedhee mul'isaa ture. Maayinni erga waaqayyoo ta'e akka waaqatti ofiin dhaggeeffadhu kaa. Al tokko na dhaggeeffadhu. Asirratti Yesuus Kiristoos gaafa lafarra ture waan waaqayyo gochuu duwwaan qabu gochaa ture. Fakkeenyaaf cubbuu dhiisaa ture. Ati fariisonni maa jedhuuni ati waaqayyoodhaa kan cubbuu namaaf dhiistu waaqayyo malee gara biraan jiraa jedhu. Eeyyee ilma namaatii fi cubbuu dhiisuun akka inni kan saate baruu qabdu jedheen. Indaganaa immoo gaafa namni sagaduu fi simachaa ture. Wangeela waaqayyoo koo Toomaas gaafanni waaqayyoo koo gooftaa koo jedhee miila isaatti kufu an waaqa miti ol ka'e hin jenneen gooftaa Yesuus. Kadhannaa sagada sanaa worshiippii sanaa simateera. Si jammar immoo Yesuus Kiristoos ani waaqa jechuun irra hin jiru. Wanti inni godhee hojii waaqayyooti. Yeroo Yohaannis 10:30 irratti immoo aniif abbaan tokko jedhe. Fariisonni kana dhaga'anii indee aniif abbaan tokko jechuun ikkoo ati waaqayyoon of gochaa jirtaa jedhanii. Si gala miiseejichi galeeraaf. Kanaaf wanta isiniin jedhu baga deemtanii mabxii keessanii filannoon namaa kabajamuu qaba. Garuu inni asirratti dubbadhe maanni waa'ee Yesuus barbaaddu yoo ta'e namoota waa'ee Yesuus beekan gaafadha. Waa'ee isa kiristaanonni mootummaa waaqayyootti hin galan jette immoo namni Yesuus Kiristoositti amani hundumtinuu mootummaa waaqayyootti akka inni galu ijoollee waaqayyoo akka inni ta'e wangeela keessa jira. Yohaannis 3:17 irra jira. Indaganaa Yohaannis 14 irratti immoo gooftaa Yesuus Kiristoosii ani isin dhiisee akka ijoollee abbaan qabneetti isin hin dhiisu deebee dhufeen isin fudhadha mana abbaa kootii lafa abbaan koo jira anaa wajjin isin jiraattu jedha. Sigala amantii gaafa jedhamu namni akka Pirotestaantiitti akka Pheenxeetti qoyal tokko akka Pheenxeetti akka maqaan Yesuusitti tun ta'e akka nama dhuunfaatti. Akka nama dhuunfaatti. Dhaggee qoyal tokko see kanan fita akka nama dhuunfaatti kan inni galu Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhee namni fudhate mootummaa waaqayyootti hin gala. Achi ati musliima ati ortodoksiidha ati Pirotestaantii kan jedhu hin jiru waaqayyo akka namaatti kan nu beeku. Ati fayyuma walitti xaxaarta barataa akka seeraan dubbachaa jirtu. Abbaan koo bakka inni jiraatu bakka abbaa koo wajjin dhaqee jiraadhu siris hin jiraattu. Ishii abbaan isa kamimmoo inni akkasichaa jiru isa kam qaama isa kamtu dubbachaa. Abbaan isa waaqarra jiru Yesuus Kiristoos immoo sanuuf jedhee nama ta'ee gara biyya lafaa dhufeetu jechaa jira. Abbaan immoo waaqarra jira. Okay, innichi lafa nama ta'ee gaafa ol deebi'e maal ta'e? Maayettan. Innichi waaqa ta'ee dhufe gaafa ol deebi'e maal ta'e? Waaquma kamaanni waan qayyaramu hin qabu. Waaqayyo jalqaba duraan dursee sagalee lama ta'anii ol bira taa'u. Lama ta'anii mul'atu jechuudha. Kaasaan lamaanuu gubbaa irratti. Parsaniidhaan lama ta'anii mul'atu. Fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos gaafa barsiisaa ture dhaqaa maqaa abbaan waaqa ta'uusaa namantu isinis.
Maqaa abbaa jedhee isa booddee maqaa ilmaa jedhe as the same time. Maqaa hafuura qulqulluu. Eegala. Kanaafi namoota cuuphaa jedhe. Maqaa lammiitiin lafa Kanaafi dhaggeeffadhu. Maqaa lammiitiin lafa bituun abbaa lafaa isa godhaa lammiidhaan. ara waa'ee lafa bituu wajjin waliin argu. Tokkuma bar dhaggeeffadhu kaa maqaa lammiitii yoo lafa bite yookaan mana bitee Waa'ee cuuphamuu baay'ee waa'ee fayyinaa wajjin wal qabata. Waa'ee lafa bituuf maqaa lafa keetii bituu fakkeenyaaf amma ka'een maqaa lammiidhaan mana binna. Maqaa lammiidhaan mana sana yookaan lafa sana yoo binne lafti suni dhaggeeffadhu maqaa keetii yoo goone ati fakkeenyaaf maqaa keetii waan tokko goone maqaa keetiin ka'ee tuun fakkeenyaaf waan tokko godhe maqaa keetiin nan godhe malee situ abbaasaa miti. Okay. Kanaaf Ilaa itti ta'uu danda'a. dhaggeeffadhu wanta isin jedhu maayida beektaa dubbii waaqayyo maqaan waaqayyo gimbii jabaadha. Warri toloonni kun gimbii jabaa ani nama nu maqaa fayyisa baay'isee nama nu maqaadha kan fayyisu. Sigala maqaa akka maqaa namootaa miti. Hojii ergamootaa boqonnaa afur lakkoofsa 12